Nagaanii faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Dhaggeeffattoota koo warra kutaa lammaffaa barumsa bara dhumaa ilaalla. Torbee darbe egaa akkuma ittiin lixa jalqabne barree nu dhuma jenne eeyyee bari jalqaba qabu dhumas qaba. Sagaleen Waaqayyoo akka barri dhumu iddoo baay'eetti akka dubbatu wajjin ilaalleerra. Kaayyoo barumsa kanaas immoo ilaalle kaayyoo gurguddaa sadii qaba jennee barumsi kun tokkoffaan dhaloota bara beekan hubachuudhaaf akka ijoollee Yisaakor warra bara beekan sana. Lammaffaa dhaloonni yookaan waldaan kiristaanaa dadammaqxee akka dhufaatii gooftaa eeggattuuf. Inni sadaffaa kan dhumaa nuti ilaallee mootummaa Waaqayyoo namatti urgeessuuf jenneetu dhaabanne. Kutaa lammaffaa har'aa keessatti immoo qoqqoodinsa baraa isinitti meetan boqonnaa tokkoffaa barumsa bara dhumaa kana jalqaba. Bara iddoo gurguddaa torbatti hirree ilaalla. Bara iddoo gurguddaa torbatti yoo illee bareedaadha. Barri jalqabaa bara qulqullummaa jenna. Bara qulqullummaan kuni bara Addaamiif Hewaan jannata Eden keessatti dabarsan. Bara cubbuun hin jirre, bara seexanni dhufee nama hin goyyomsine, bara hamminni hin jirre, bara qajeelummaa qulqullummaadhaan isaan jannata keessa jiraatan sana bara qulqullummaa jennee yoo waamne gaariidha bara tokkoffaarratti. Bari lammaffaan bara kakuu moofaati. Barri kakuu moofaa kuni kakuu Abrahaamiif galamee kaasee amma dhufaatii gooftaatti baroota turan sana jechuudha. Bara kakuu moofaa. Kakuusa Abrahaamiif galameeti hamma Yesuus dhufee kakuu haaressuutti inni jiru bara kakuu moofaa jenna. Bara sadaffaan bara kakuu haaraati. Kakuu haaraan dhaloota Yesuus irraa kan jalqabu jechuudha. Dhaloota Yesuus irraa kan jalqabu bara kakuu haaraa jenna. Barri kakuu haaraa kun bal'aadha. Barri kakuu haaraan kun dheeraadhas. Egaa barri kakuu haaraa eessaa jalqabeeti xumurama kan jedhu yoo ilaalle waldaan kiristaanaa ol butamuu ishee booda bara gara biraatti dhufa waan ta'eef barri sun bara araaraa miti waan ta'eef bara kakuu haaraa keessatti ramadamu jechuudha. Karaa biraa sadaffaan bara waldaa kiristaanaati. Barri waldaa kiristaanaa bara kakuu haaraa keessatti yoo ramadame iyyuu of danda'ee bara guddaa nuti ilaaluu qabnu waan ta'eef iddoo sadaffaatti qoodeera. Barri waldaa kiristaanaa kan jalqabu guyyaa 50ffaa Hafuurri Qulqulluun gaafa bulee jalqabee bara hamma ol butamutti jirudha. Barri waldaa kiristaanaa guyyaa 50ffaa Hafuurri Qulqulluun gaafa bu'ee eegalee hamma guyyaa ol butamutti bara waldaa kiristaanaa jennee waamna. Barri afuraffaan bara shanaffaan ani qoode bara gidiraa isa guddaa. Waggaa torba kun bara gidiraa isa guddaa. Isa kana yeroo bira geenyu sirriitti ilaalla. Bara ja'affaan bara mootummaa waggaa kumaati. Bara baay'ee namatti tolu sana bara Yesuus dhufee lafarratti mo'u waggaa 1000 bara miliiniyaa jedhamu yookaan immoo bara waggaa 1000 Yesuus dhufee lafarratti qulqulloota isaa wajjin mo'u ja'affaadha. Inni dhumaa bara mootummaa bara baraati. Firdii isa adii sana yookaan immoo firdii isa dhumaa badhaasa dhumaa jireenyi bara baraa maal akka fakkaatu iddootti ilaallu jechuudha. Egaa gaaffilee waa'ee bara dhumaa irratti kakka'an tokko tokko tuttuqnee yoo ilaalle bareedaadha. Inni tokkoffaan kan ilaaluu qabnu Yesuus maaliif yeroo dhufaatii isaatii abbaa duwwaatu beeka jedhe. Yesuus maaliif yeroo dhufaatii isaatii ani hin beeku abbaa duwwaatu beeka maaliif jedhe. Isa kana tokkoffaa Yesuus kan inni akka jedheef abbaasaa kabajuuf jedheeti. Abbaasaatiif ulfina kennuuf jedheeti. Yesuus akka abbaasaa kabajuu iddoo baay'eetti dubbateera. An ofiin hin dhufne jedhaan yeroo Fariisonni dubbatan. An ofiin hin dhufne abbaa kootu na erge. Ergaa mataa koon qabu abbaatu na erge dhaqinaan jedhe fedha abbaa raawwachuufan dhufe jedha. Iddoo hundumaatti an of keessaa fuudheen dubbadhu abbaa kootu jedhe jedhaan. Kanaaf Yesuus abbaasaa kabaja. Jecha abbaasaa kabaja.
abbaa kabajuudhaaf jedheetu guyyaa isaa ani hin beeku abbaa kootu beeka malee kan inni jedhe. Lammaffaa Yesuus namummaa isaatiin hin beeku. Namummaa isaatiin hin beeku. Nama guutuudha. Waaqa guutuudha. Inni diree Roomee boqonnaan tokko Yesuus nama guutuu, Yesuus waaqa guutuudha. Nama guutuu ta'uunsaa hidda Daawit keessa dhalatee jedha. Waaqa guutuu ta'uunsaa immoo du'aa ka'uu isaatii jedha. Roomee boqonnaan tokko lakkoofsa 1:3 ilaaltan iyyuu. Kanaaf namummaa isaatiin yoo hin beekne illee waaqummaa isaatiin Yesuus guyyaa dhufa isaa beeka. Waaqummaa isaatiin ni beeka. Inni gara biraan Yesuus hin beeku kan inni jedheefi namoonni guyyaa dhufaatii isaatii yoo beekan jala ga'een qalbii diddiirradha waan jedhaniif. Yeroo hundumaa namoonni akka qophaa'aniif dubbate. Guyyaa isaa utuu ispeesifaayii godhee nutti hime ta'e bara akkasii dhufa utuu jedheera ta'e namni hundumtuu guyyattii sana duwwaadhaaf qophaa'a. Namni qalbiin diddiirratu hamma guyyattiin geessutti. Kottaa siditti hima. Namni gaafa du'a isaa utuu beekee maal godhettanii yaaddu? Namni bara du'u guyyaa du'u beekee tu waaqayyo namatti mata'ee bara du'u. Silaa ji'i tokko gaafaaftuu namni soomaa isaa hidhatti gala. Ji'i tokko gaafaaftuu namni gadaamii galaa isa gadaameedhaan. Nama keessaa ba'ee soomeessa gadiitu qophaa silaa mootummaa waaqaaf. Hin goone garuu waaqayyo. Akka tasaa dhufee du'i dhaab godhee fudhatatu ni dhugootu ni ejjootu ni maal godhu nama. Dhufaatiin gooftaa akkattuutti kanaaf akkattuuttan dhufa inni jedheefi qalbii diddiirraa yeroo hundumaa alaarmii ta'a qophaa jechuudha. Yeroo hundumaa biyya alaarti qophaa ta'a jechuudha. Argitanii? Kanaaf gooftaan akka namni qalbii diddiirratuuf jedheetu guyyaa dhufa kootiin beeku kan inni jedhee abbaa duwwaatu beekan inni jedhee. Karaa biraa sirna gaa'ela Israa'elootaa keessatti guyyaa cidha ilmaa kan beekuuf kan murteessu abbaadha. Abbaadha malee ilma miti. Ilmi qophaa'ee mataa nan fuudhate. Isa kana booda yeroo biraa xiruuttan isinii kaasa. Sirna gaa'ela isaanii keessatti kan murteessu guyyaa cidhaa abbaa ilmaati. Abbaan talaa haadhan talaa miti. Haadha gurbaas miti. Han murteessu abbaadha. Abbaan gaafa barbaade dhaqiitii fudhadhuu kottu misirroo kee jedhaan gaafa qophaa'u. Ilmi dhaqee misirroo sana akka tasaa fudhatee dhufa. Cidhi achitti qophaa'u waan hin jirreef. Mana abbaatti qophaa'aa cidhe. Cidha qopheesse abbaan ilma isaatiin elaa dhaqii fidadhuu kottu gaamma ga'eeraa jedhaan. Abbaan waaqarraatii Yesuus Kiristoos misirroodha. Waldaan kiristaanaa immoo mushirrittiidha. Gaafa abbaan achii murteessee fidadhu jedhu ilmi dhufee nu fudhataa jechuudha. Kanaaf Yesuus guyyaa sana hin beeku we'e. Akkasiin quubseen hin beeku garuu kana caalaatti bal'ifattanii yaaduu dandeessu. Maaliif Yesuus dhufa ture? Maaliif Yesuus dhufa ture? Gaaffii deebi'uu ka'uudha kun. Maaliif Yesuus dhufa ture? Namooti baay'een kan mataatti naanna'aniidhas. Dhufaatiin gooftaa hin ture. Innoon dhufuus kan jedhanis jiru waan ta'eef maaliif dhufa ture Yesuus? Tokkoffaa namoonni hundumtuu akka qalbii diddiirratan barbaada waaqayyo. Eenyullee akka badu hin barbaadu. Eenyullee akka du'u hin barbaadu. Waaqayyo namni akka badu waan hin barbaanneef dhalli namaa qalbii diddiirratee akka deebi'u waan barbaadu waaqayyo dhufe. Hin ture waaqayyo. Yesuus dhufa ture. Sababiin isaa namni hundumtuu mootummaa isaa akka galu barbaada. Nama hundumaaf guyyaa dheeressee akka inni deebi'u barbaada waaqayyo. Ani du'a nama jal'aatti hin gammadu. Hizqeel keessaas akkas jedhamteera. Ergaa Yohaannis duraa keessaas waaqayyo qajeelaa qulqulluu waan ta'e cubbuu keenya nu dhiisa jal'ina keetti nu qulleessa. Akka namni qullaa'u barbaada. Du'a nama jal'aan barbaadu waaqayyo. Akkatti duutuun barbaadu waaqayyo. Kanaaf bara sii dheeresse. Kanaaf umurii sii laate. Kanaaf Yesuus dhufa ture. Kanaaf Yesuus dhufa ture.
Kan biraan wantoonni macaafa keessatti caafaman hundumtu akka raawwatamuuf ture. Wanti caafamee jiru tokkollee hamma waaqniif lafti darbuu wayya dubbiin koo darbuu irra kuma jedhe sana jechuudha. Fidalli tokko tuu ishee nafi jechi inni dubbate tokko tuu nafi macaafni tuu nafi hundumtu edda raawwatameeti gooftaan dhufa jechuudha. Inni caafame hunduu amma raawwatamutti eegaa jira. Wantoonni baay'een raawwatamaniiru. Hani raawwatamne jedhamu muraasa ishee immoo wangeelli nama hundumaa bira ga'uu qaba isa jedhame jechuudha. Dhalli namaa wangeela dhaga'uu qaba hundumtuu inni jedhame kun ishee kanatu amma baay'ee ariitii guddaadhaan kun ta'aa jira amma yeroo kanatti. Karaa televezyiinii ilaalaa. Kana milikkitoota bara dhumaa irrattis ilaalla waan ta'eef. Karaa televezyiinii ilaalaa. Karaa intarneetii ilaalaa. Mishineerotaan ilaalaa. Lubbuun hundumtuu akka wangeela dhaga'u ta'aa jira. Qeeqee isaatti mana isaatti moobaayilii isaa keessaa gaafa banatu wangeela dhagaadhaan tuun jaallate. Utuun barbaadin utuun jaallate. Tarii wangeela dhageenya yoo jiraate teekinooloojii irraa fagoo warra ta'an warra akka Amaazoon keessa fa'aa warra jiraatan sana. Warra pigimii warra bosona Koongoo keessa jiraatan sana. Warra bushmeenoota kan warra naannoo South Afrikaa jiraatan sana. Tarii isaa yoo ta'e irraa kan hafe dhaloonni intarneetii fayyadamu hundumtuu waa'ee Yesuus dhaga'eera. Afaan isaatiin. Kanaaf wangeelli ariitii guddaadhaan fiigaa jira. Fiigaa jira bakka. Macaafa raawwachuudhaaf. Namni hundumtuu dhaga'e jennaan irraawwatame jechuudha. Kompiliitii ta'a jechuudha. Dubbii macaafaa eeguudhaaf Yesuus dhufa ture. Egaa Yesuus karaa lama dhufa buleessa koo. Karaa lama dhufa. Yesuus karaa lama dhufa. Tokko yoo ati biyya lafaa kanarraa godaantee sitti dhufeera. Salphisii qabadhu kana. Gaafa namichi du'ee qabee Yesuus sitti dhufeera. Sababiin isaa deebi'ee qalbii diddiirrachuu hin danda'u. Lammaffaa deebi'ee dhufee jiraachuu hin danda'u. Warra Indiinatti fakkaata namni yoo du'e deebi'ee immoo bineensa ta'e dhalata jedhanii yaadu isaan. Deebi'ee immoo sa'aafaa ta'e dhalata jedhanii yaadu. Namni yoo du'e deebi'ee dhalata. Inni dhalatu deebi'ee. Nama du'eef guyyaa sanaa qabee yeroon qalbii diddiirannaa hin jiru. Barri dhumeera namicha irratti. Lamichi isa kaleessa hojjeteen firdii fudhata malee sichi iddoon itti qalbii diddiirrata waan hin jirreef nama sanatti dhufeera jechuudha Yesuus karaa tokko kana. Dhufaatii lammaffaan immoo dhufaatii waliigalaati. Dhufaatii waliigalaa isa Yesuus akka attuutti dhufu sana. Akka attuuttan dhufa isa jedhe sana. Akka attuutti inni jedhu sun yeroo waggaa 7 sanadha. Naa baruu kan qabdan. Yesuus Kiristoos yeroo sana hin dhufa. Ergamootaan dhufa. Duumessaan dhufa. Farda adiirra taa'ee dhufa. Dhufaatii isaa dhaloonni hin argu. Qilleensarra dhaabata. Lafa kanarratti hin buugadi. Yeroo dhufu sana qilleensa irratti ol baanaa jedha kaa. Tasaloniqee duraa keessatti Phaawulos akka dubbatutti boqonnaa 4 irratti qilleensa irratti dhannee simannaa'edha. Yesuus dhufee lafa irratti mo'amite yeroo sana. Akkattutti dhufa hamma libsuu ijaatti geeddaramna nuti. Qorontoos boqonnaa 5:51-52 amma libsuu ijaatti jijjiiramna. Warri du'an immoo hin ka'u nu dura. Warri bara akka kuumoo fa'aa du'an sun yeroo isaan ka'an nuti immoo warri lafarra jirru kun amma libsuu ijaatti qaama keenya jijjiirreetu qilleensa keessatti gooftaa simanna. Isa booddee achumaan gara samiitti ol baana jechuudha isa duukaa. Abbaa bira waggaa 7 jiraanna. Kana gana babal'isne ilaalla. Bara gidiraa isa guddaa sana keessa waggaa 7 cidha waaqa irratti kan inni geggeeffamu jechuudha. Cidha guddaan cidhi hoolichaa kan inni geggeeffamu waaqa irratti waggaa 7 abbaa isaa bukkeetti nu fudhatee dhaqee achitti irbaata isaa wajjin nyaanna jechuudha. Cidha guddaatu geggeeffame yeroo sana warra ol butame faana. Inni kun dhufaatii isaa lammaffaadha. Dhufaatiin isaa sadaffaan deebine waldaa kiristaanaa ishee ol butamte sana duukaa Yesuus deebi'ee waggaa 1000 mo'uudhaaf lafarra dhufa. Waggaa 1000 mo'uudhaaf lafarra dhufa. Yerusaalem keessa isaa wajjin
Yerusaalem keessatti waggaa 1000 moona. Isa booda seexanni waggaa 1000 hidhama. Seexanni hidhame sun yeroo muraasaaf immoo hin gadhiifamuun hin ta'aaf jedha. Yesuus ol hin ba'u. Yerusaalem keessatti inni jiru utuu waldaa kiristaanaa wajjin jiru utuu inni saba isaa irratti mo'ee jiru addunyaan kun hundumtuu Googiif Maagoog dhufanii mandartiitti marsu jedha Yerusaalemitti. Ganaa badhisnee ilaalla kana yeroo isaan itti marsan sana Waaqayyo abiddaan gadi bu'ee saba isaa falma. Yerusaalemin bilisa baasaa seexana isa dhumaaf kuufama abiddaatti darbataa addunyaan kanumaan goolbamti jechuudha. Dhufaatii sadii jira. Tokko namni oduu itti dhufa. Lammaffaa yeroo ol butamuu dhufee nu fudhata. Sadaffaa waggaa 1000 dhufee nu wajjin mo'uudhaaf Yesuus inni ammas deebi'e. Lafarra dhufa deebi'e. Kanaaf gooftaan Yesuus haala kanaan dhufa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Maatewos boqonnaan 24 yoo ilaaltan Maatewos 24 akka jedhu ilmi namaa yeroo isin itti quba hin qabnetti dhufa. Kanaaf qophaa'aa jedha. Ilmi namaa yeroo isin itti quba hin qabnetti dhufa. Qophaa'aa jedha Yesuus. Yaa nama nana qophaa'aa. Ilmi namaa utuu hin beekin dhufa. Utuu ati quba hin qabaatiin dhufa. Yesuus utuu ati hin beekin dhufa. Utuu ati quba hin qabaatiin dhufa ilmi namaa. Qophaa'aa alaartii ta'edha. Bakka si'aayii taa'ee akka wattaaddara dura dhaquuf qophaa'etti qophaa'aa yeroo hundumaa. Qophaa'aa yeroo hundumaa. Dammaqaa yeroo hundumaa. Kadhadhaa yeroo hundumaa. Wangeelaa wajjin taa'aa yeroo hundumaa. Tajaajila yeroo hundumaa. Fiigi gara mana waldaatti yeroo hundumaa. Kisaaraan qabdu bu'aa malee. Har'a kisaaraa sitti fakkaachuu danda'a. Yaa nama kana gochaa hin jirre waldaa dhaquuf tajaajiluun, waldaatti marmaaruun, sagalee Waaqayyoo dubbisuun, kadhachuun warri kisaaraa isinitti fakkaatu isinittan himaa. Barri dhumaa jira qophaa'aa. Gooftaan hin dhufaa qophaa'aa. Qophaa'aa. Galanni isaa haa ta'u. Egaa har'a irraa eegalla boqonnaa tokko bara waldaa kiristaanaa kan jedhu jalqabna. Bara waldaa kiristaanaa kan jedhu kana ammaa kaasnee egaa barri waldaa kiristaanaa maal akka fakkaatuun isin barsiisuu barbaada. Waldaa kiristaanaa jechuun maal jechuudha? Waldaa kiristaanaa jechuun walitti qabama amantootaa jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 amantoonni yeroo jalqabaa Anxookiyaa keessatti kiristaanota jedhamanidha. Amantoonni yeroo jalqabaaf Anxookiyaa keessatti kiristaanota jedhaman. Egaa kiristaana kan jedhu kun Kiristoos irraa dhufe. Kiraayist, kiristiyaan kan jedhu Kiraayist irraa dhufe. Kiristaanota kan jedhu kun achi dhufa jechuudha. Kiristaanota warri kun jedhamuu kan jalqaban waldaa Anxookiyaatti jechuudha. Manni qulqullummaa inni jennu immoo iddootti walitti qabamu ture bara kakuu moofaa. Amma immoo manni qulqullummaa dhandha keenyadha. Amma waldaa kiristaanaa dhaqna jenna nuti. Waldaa dhaqna. Waldaan maanni? Yesuus waldaa kiristaanaa fudhachuu dhufa. Barri kun bara waldaa kiristaanaati gaafa jennu mana miti. Waliigaluuf jecha nuti waldaa jenna malee. Waldaan walitti qabama namoota achi keessa jiraniiti. Manicha miti. Manicha sharaa yookaan fooqii miti. Waldaan anaaf si'i. Manni qulqullummaa kakuu haaraa anaaf si'i. Isa duraa Qorontos 3:16 isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektaniire. Afurri Waaqayyoo isin keessa buufatee akka jiru. Namni yoo mana qulqullummaa Waaqayyoo balleesse Waaqayyoo isa balleessa. Manni qulqullummaa Waaqayyoo qulqulluudha dhugu innis immoo isini jedha. Mana qulqullummaa kakuu haaraati nuti. Bultii Waaqayyoo iddoo Yesuus jiraatu, iddoo afurri Waaqaa jiraatu manni kun. Kanaaf waldaa kiristaanaa jechi jedhu kuni Kiristoos irraa dhufe kiristaanota jedhamanii jechuudha duuka buutonni Kiristoos yeroo sana. Waldaan kiristaanaa egaa amma yeroo darbe akkasitti mee guyyaa 50ffaa yeroo afurri qulqulluun waldaarra bu'u kaasee hamma gooftaan dhufe ol butamtuutti barri kun bara waldaa kiristaanaa jedhama. Amma barri nuti keessa jirru
bara waldaa keessa jirra. Bara waldaa kiristaanaa keessa. Bara lallabamuu kee jirra. Bara faarfatamuu kee jirra. Bara waaqeffannaa kee jirra. Barri kun immoo hongoo labama. Barri kun gaafa dhumu walitti qabamuun hin danda'amu. Waaqeffachuun hin danda'amu. Bara gidiraasaa guddaa keessa mana qulqullummaa jedhanii waaqeffachuun hin danda'amu. Bineensichatu waaqeffama yeroos. Bineensichaaf sagadama yeroos. Maqaa Yesuus namni dha'uu hin danda'u yeroos. Waa'ee waldaa namni kaasuu hin danda'u yeroos. Barri qabnu amma duwwaa. Bara waldaa kiristaanaa kana keessatti faarfachuu dandeenya, lallabuu dandeenya, intarneetiitiin dandeenya, addabaabayitti gadi baanee Yesuus gooftaadha jechuu dandeenya. Barri jechuun hin danda'amne tokko garuu dhufaa jira. Dudduuba jira barichi dhufaa jira. Bara namni gadi ba'ee Yesuus gooftaadha jechuu hin dandeenye dhufaa jira. Bara namni waa'ee Kiristoos hin dubbanne dhufaa jira. Bara 66 waaqeffamu bineensichi dhufaa jira. Yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, barri kun bara waldaa kiristaanaati. Bara nuti qophoofnu. Bara Yesuusiin lallabuuf bara qabnu. Sa'aatii Yesuusiin lallabuuf sa'aatii qabdu har'adha. Guyyaan ati Yesuusiin lallabuuf, guyyaan ati Yesuusiin faarfachuuf, guyyaan ati Yesuus kee garaa ciibsuuf qabdu har'a guyyaa. Elaa barri dhumaa jira. Adaraa kee dhumaa jira barri. Yeroon gonfoo sassaabbattu amma. Yeroon makiliitii sassaabbatan amma. Yeroon maqaa haaraa argatan amma. Yeroon bu'aa buufatan amma. Yeroon Kiristoosiin lallabnee akka nama maraate olii gadi fiinnee maqaa isaa lallabnee dhaloota bineensa harkaa baafnu amma. Barri keenya amma. Barri waldaa kiristaanaa amma. Baratti fayyadamaa. Bara waldaa kiristaanaa kanatti fayyadamnee wangeela kana dhalootan geessifnu taanaan barri dhufaa jiru sun hamaadha. Barri dhufaa jiru bara nam tokko iyyuu waa'ee Yesuus hin dubbannedha. Sittan hima. Ganaa gadi fageenyaa waa'ee gidiraasa guddaa sanaan haasa. Barri sun bara mootiin lafarraa waaqa jedhamee sagadamudha. Bara seexanni nama keessa goree lafa bu'ee deemudha. Bara rakkisaa, bara baay'ee dhiphisaa. Amantootaaf barri gadhee bara sanadha. Barri gadheen bara sanadha. Kanaaf aniifatamma intarneetiidhaan sitti lallabaan jira. Iddoo baay'eetti dhagaa jirta teesse. Barra akka kanatti lallabne dhufaa jira obboleessa koo. Barratti gadi baatee waldaa dhattee waaqeffanne dhufaa jira. Bor ta'e hin beeknu. Waggaa dhufu ta'e hin beeknu baricha. Yoom akka ta'e hin beeknu. Bara gonfoo sassaabbannu amma. Barri anaafati olii gadi fiinnee Kiristoosiin dhugaa baanee seexana harkaa dhalootaa sassaabbannu ammadha. Bara nuti boojuu baay'ee boojnee elaa Yesuus warra kanatu waldaatti sii dabale barri jennu amma. Barati facaaftu amma. Barati lallabdu amma. Bari faarfachuu amma. Bari dhaloota deebisu amma. Barati karaa barbaadde Kiristoosiin lallabuu dandeessu amma. Bor guyyaan kan kee miti. Barri waldaa kiristaanaa amma bara kee jirudha. Bara waldaa kiristaanaa taanee ni dhufa garuu bara gadheedha. Bara sodaachisaa. Dhala namaa jeenaa dhala namaa keessatti bara dha'ichi gurguddaan itti raawwatamudha. Barri gidiraa waggaa kumaasu. Gidiraa jedhama yeroon isaayyuu. Daani'el gidiraa dheedhe. Mul'ata Yohaannis keessatti gidiraa dheedhe. Bara gidiraa, bara dha'ichaa, bara waaqayyo asii gadi dhaloota dha'u. Bara aduudhaan dha'u, bara bokkaadhaan dha'u, bara cabbii gurguddaadhaan lafa dhaqee, bara dhiigaan lafa balleessu, bara namni wal gorra'ee wal fixu, bara gadhee. Bara kiristaanonni itti qalaman. Bara namni Yesuus jedhee gadi ba'ee ol deebi'ee hin galle. Bara namni nagadee jiraachuu hin dandeenye barri dhufaa jiru. Yaa obboleessa koo, har'a bara keenya, bara koo bara keeti. Bara lallabuu dandeessu, bara tajaajiluu dandeessu itti fayyadami. Kiristoosiin lallabi. Har'a bara waldaa kiristaanaati. Firiidamii qabna waan ta'eef. Firiidamii qabdaa. Karaa barbaade lallabuu dandeessa amma. Gadi baatee yuutuubii irratti akka koo lallabuu dandeessa. Gadi baatee mishiinarii taatee lallabuu dandeessa. Gadi baatee dhaloota amansiisuu dandeessa amma gadi baatee. Han barbaadde jettee namni si gaafatu hin jiru. Biyyoota muraasa. Biyyoota akka Liibiyaa kana, biyyoota Arabaa kana, biyyoota Kooriyaa kana isaantu xinnoo rakkisaadha malee. Biyyoonni baay'een firiidamii qabna lallabuudhaaf. Afaan sin luugamame. Kiristoosiin dubbachuudhaaf afaan sin hidhamina dara. Maaloo lallabaa. Akka nama maraatee lallabaa Kiristoosiin yeroo qabdu. Barri waldaa kiristaanaa bara keenyadha, bara kiristaanotaati.
galanni waaqa jiraataa haa ta'u. Egaa kutaa taanutti milikkita bara dhumaa jalqabna. Bara dhumaa kan jechisiise bara kana, bara waldaa kiristaanaa kana bara dhumaa kan jechisiise milikkitoonni gooftaan dubbatan maal fa'i kan jedhu tokko tokkoon ilaalla. Gooftaan bara dhumaatti kanatu ta'a sanni jedhe sana tokko tokkoon saccineetu bara dhumaa kanatti maal fakkaataa jira barri keenya. Dhuguma inni Kiristoos jedhe sun raawwatamaa jiru. Inni wangeelli nutti hime ta'eera moo ganaa ta'a isa jedhu tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Yaa dhaggeeffataa koo eebbifame. Dhalootaan gahi ergaa kana. Dhaloota ittiin baraari. Sabiskiraayib godhi, sheer godhi namoota baay'eedhaaf. Waaqayyo gooftaan si na eebbisu eebbifamaa. Gooftaa si haa galatu. Nama kana waan gargaartee ulfaadhu. Nama kana waan gargaartee ulfaadhu. Namni kun har'aa qabee bara qabutti fayyadamee si lallabu akka danda'u isa gargaari. Hafuura qulqulluu nama kana gargaari. Ayyaanni kee haa baay'atuuf dibanni kee irratti haa dabalamu. Gooftaa si haa galatu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Ameen.